Ibsi deeggarsa imbaasiin Itoophiyaa Keeniyaatti argamu lafa Oromiyaa weeraruu irratti baasee weerara Oromiyaa duuba eenyu akka jiru ifatti kan mul'isudha jedhu hayyoonni fi rogeeyyiin miidiyaa hawaasaa irratti yaada isaanii ibsatan. Sirni Abiyyi Ahmad sirna namni fayyaalessi itti ajjeefamuu fi yakkamaan itti badhaafamudha jedhee xiinxalaan siyaasaa fi hayyuun Oromoo Jawaar Mohammad barruusaa qabannee isiniif dhihannee jirra. Badhina oduu keenya irratti kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Mootummaan naannoo Somaalee fageenya kiiloomeetira hedduu qaxxaamuree hanga dhakaa Baabilee dhufee uummata qubsiisee jedhan hanga aanchaa namni ture Iluu Abbaa Boraatti namni tokko yoo ajjeefamu namni sagal achi buuteen isaanii dhabamee jira. Leenjii barsiisotaa jedhanii guyyaa 24 yuunivarsiitii Haramayaa nu tursiisanii durgoo tokko malee nu geeggeessanii jedhan barsiisonni naannoo Oromiyaa godinaalee garaagaraa. Yooyyaa harkaa fuunii ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa kun hangafoota odeeffannoo keenyaati. Odeeffannoon keenya kana qofaa miti kan biroos qabannee isiniif dhihaannee jirra. Osoo gara odeeffannoo bal'inaatti isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskraabiin godhin sabskraib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenya bal'inaatti isin dabarsina isin hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Ibsi deeggarsa imbaasiin Itoophiyaa Keeniyaatti argamu lafa Oromiyaa weeraruu irratti baasee weerara Oromiyaa duuba eenyu akka jiru ifatti kan mul'isu jedhu hayyoonnii fi rogeeyyiin miidiyaa hawaasaa irratti yaada isaanii ibsatan. Abbaan shira kanaa mootummaa federaalaa ta'uu shakkii tokko malee akka baramu ifa gala ibse jedhu ibsi imbaasichaa. Hayyoota dhimma kana irratti yaada isaanii qoodan keessaa tokko qondaala koongireesii federaalaa Oromoo kan ta'e Jawaar Mohammad. Jawaar yaada miidiyaa hawaasaa irratti qoodin yeroo dabre shira maqaa naannoo Somaalee haraatti ceesisuu jedhamee sana murtii hooggansa naannicha qofa osoo hin taane kallattii federaalaa Abiyyi Ahmad ta'uu isiniif himeen ture. Akka ragaatti dhimmicha hunda caalaa kan hafarsaa ture miidiyaalee federaalaa ta'uun akeeka. Amma immoo imbaasiin biyyattii Naayiroobii jiru diggisii guddaa qopheessuun ofumaaf gabaasee argee jire. Itti dabaluudhaanis akeekni shira kanaa gosoota naannichaa gidduutti akkasumas saboota ollaa waliin atakroo uumuun xiyyeeffannaa uummata sirnicha irraa dalga gara gosaa fi sabaa akka garagaluuf shira xixiqqaa biltsignaa dhaabaa guddaa ishee wayyaanee irraa dhaalte tana uummanni yaayyuu itti baree bira tare jechuudhaan barreesse xiinxalaan siyaasaa fi hayyuun Oromoo Jawaar Mohammad. Rogeessi Sultaan Abdaa yaada kana irratti qoodeen dhimma sarbamiinsa daangaa Oromiyaa duuba mootummaan federaalaa akka jiru ifaadha. Imbaasiin Itoophiyaa kan Keeniyaa jiru lafa Oromiyaa mootummaa naannoo Somaalee jala galchuun sagantaa caabseffama Keenyaatti labsataniiru. Ulaan Oromiyaan ittiin Keeniyaa qunnamtu gara Somaalee jala galtee jirti jechuudha. Mee tartiiba alaabaan kun kaa'amee fi footoo namoota irra jiranii ilaalaa shira cimaadha. Oromoon hirriba keessa jira jechuudhaan yaada isaati. Qondaalli KFO kan biraa Hamzaa Booranaa yaada barreesseen dubbii lafaa dubbii laaftuu miti wal dhiisuun inuma hin taane imbaasiin Itoophiyaa Keeniyaa jiru maxxansa gammachuu lafa Oromiyaa dabarsee naannoo Somaaleetiif kennuun maxxanse haqee jira. Eeyyan lafti keenya lafee keenya yoomiyyuu dabarsinee hin kenninu irratti dhumna malee. Gurraa dhaamolee lafa Oromoo Baaleeti malee lafa Somaalee miti. Oromoo shirri balbala duubaan sirratti deemaa jira dammaqee jechuudhaan yaada isaati. Hayyuun biraa Dr. Darajjee Hawaas dubbiin weerara lafaa Harargee Baalee Booranaa fi qabiyyeewwan daangaa Oromiyaa biroo irratti mul'atu dubbii qe'ee akaakilee kootii abbaa kootii deemaa jiruun tokkuma jedhem. Konkolaataan fe'umsaa gosa Aabbuu Dachee handhuura isaarraa kiiloomeetira takkiitti birrii 300 qofaan buqqisanii fe'uuf qophaa'anii jiru jedhem. Birriin 300 gatii lafti kaareen tokko ittiin shallagamtu tun gabaa har'aatiin hancaqqee yookaan maskapaa koo takka caalaa akka hin binne ibse Dr. Darajjeen gatiin hancaqqeetiin lafa cunqursanii sirnoota dandamantee har'a gahee irraa duguuguuf gosti Aabbuu itti murtaa'e jechuudhaan barreesse. Gosa Aabbootiif seenaa keessatti yeroon kun yeroo kamii ol yeroo lafti ta'uun buqqaatii isaanii akka salphise hima. Bara mataan biyyattii ilma Oromoo jedhamee waan ta'e jechuu isaatiin qoosa lafaa dhabuu isaa caalaa dubbii mootummaa Oromoo jedhu kanatu nama madeessa jedhe. Gosa Aabbuu malees Oromoon kuuwwanillee haala gaarii irra hin jiru. Piroojeektiin gosa Aabbuu duguuggaa Harargeetti Baaleetti bakka hedduutti bulchiisa naannolee ollaatiin yaadanii dhiyaate mootummaa kanaan haalli mijaa'ee hojiirra oolfamaa jira jedhe Dr. Darajjee Hawaas. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa ammas odeeffannoon keenya akkuma itti fufeetti jira gara odeeffannoo itti aanutti isin dabarsina isiniif laayikii akkasuma hiriyoota keessaniif sheerii godhuu hin dagatina. Odeeffannoon keenya itti aanu mootummaan biltsignaa yookaan mootummaan Abiyyi Ahmad sirna namni fayyaalessi itti ajjeefamuu fi sirna yakkamaan itti badhaafamudha jechuudhaan xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammad dubbate. Maaliif dubbate kan jedhu qindeessee qabadhee isiniif dhiyaadhee jira barruu isaa jechuudha. Gara barruu isaatti isin dabarsaa isinis hamma xumuraan faana tura.
qaba. Jawaar akkas jechuudhaan barruu isaa jalqabee sirni fayyaalessi itti ajjeefamuu fi yakkamaan itti badhaafamu. Ji'a dura ajajaan poolisii godina Shawaa Bahaa meeshaa waraanaa dhoksaan osoo shiftootaaf gurguruu poolisii federaalaatii Finfinneetti harkaan harkatti qabamu faarsee bulaa fi miidiyaan mootummaa gabaasuu ni yaadatama. Anis sanuma mirkaneessee maxxanseen ture. Namichi garuu guyyoota muraasa keessatti gadi lakkifame hojiitti deebi'e. Miseensi kutaa qorannoo yakka poolisii federaalaa hordofii taasisee isa qabeen ammoo gariin ari'aman gariin ammoo taayitaa yookaan raankii jalaa hir'ifame. Namichi yakka kana hojjete hojiitti deebi'u qofa osoo hin taane raawwii hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuutiin badhaafame jedhe koomishiniin waajjira inni keessa hoogganu maxxanse kun. Qondaalli yakka hamaa ogummaa fi itti gaafatamummaa poolisii tokko faallessu raawwate kan osoo nagaan ragaasuu qabu meeshaa waraanaa shiftootaaf osoo gurguruu qabame kun adabamuu hafee maaliif badhaafame seetan biin ifaadhaa qondaalota isaa ol jiran irratti icciitii odeeffannoo yookaan laavereejii jabaa harkaa qaba. Yoo hidhan icciitii sana gadi baasee jara galaafata ajjechaan baatee urgeessaa icciitiiwwan kana keessaa isa tokko jechuudhaan xiinxalaan siyaasaa fi hayyuun Oromoo Jawaar Mohaammed itana lafa kaa'e. Mootummaan naannoo Sumaalee fageenya kiiloomeetira hedduu qaxxaamure hanga dhagaa Baabilee dhufee uummata qubsiisee jedhe aangawoota aanichaa keessaa kan turan namni tokko aangawoota aanichaa kan turan OMN'f yaada isaanii kennaniin bara olaantummaan wayyaanee ture keessaa yeroo tokko naannoo Sumaalee guyyaa sabootaa fi sablammoonni keessummeessamuuf carraan isaanii gaafatan. Mootummaan naannoo Sumaalee waan ajaa'ibaa hojjete jedhu. Aanaa Baabilee bakka hawwata turizimii dhakaa Baabileetiin sabootaa fi sablammoota kutaalee biyyattii ayyaanichaa kabajuuf gara naannoo Sumaalee dhufan simadha jedhee mootummaa Oromiyaa gaafachuu yeroo sana aangawoota aanichaa kan turan kun OMN'f himan. Mootummaan Oromiyaa tolettiin jedhee bakka sanatti godaawwan simannaa hedduu ijaaraman alaabaan naannoo Sumaalee dhaabbate jedhu. Guyyaa ayyaanichaa gahee keessummoonni simatamu dubbatan. Erga guyyaan aanichaa darbee wanti ta'e waan sanaan faallaa ta'uu aangawaan yeroo sana aanicha bulchan kun himan. Jilli darbee jira bakka sana waan dhaabdan buqqisaa mootummaa naannoo Somaaleetiin wayita jedhamu. Biin mootummaa naannoo Somaalee lafti sun kootii hin buqqisu kan jedhu ta'e jedhu. Mootummaan naannoo Somaalee keessummoota simachuuf jedhee kadhatee bakka buufataa sana humnoota hidhatan kumaataman qubsiisuu yaadachiisan. Kana gidduutti naannoo Oromiyaa waliin walitti bu'iinsi uumamee lubbuun namoota hedduu erga darbee booddee ajaja mootummaa federaalaatiin raayyaan ittisa biyyaa gidduu seenee jedhan. Raayyaan ittisa biyyaa gidduu seenee Oromoo qe'ee ofii keessummaa naannoo Somaalee dhaquu simachuuf heeyyamee fi naannoo Somaalee kadhatee dhufe bakka sana hin bahu jedhem dhedheeruma kiiloomeetira kudhan duubatti deebi'a jechuun himan. Ergasii rakkoon sun akka hundeen hin furamne eeran yeroo jijjiiramaa dura abdii illee liyyuu haayilii bobbaasee uummata Oromoo naannoo daangaa buqqisuu mootummaa naannoo Somaalee ol deebi'ee aanaa Baabileetti uummata Oromoo buqqisee lafa hedduu qabatee uummata ofii irra qubsiise jedhan. Jijjiirama booddees gochi mootummaa naannoo Somaalee itti fufee hanga qarqara magaalaa Baabilee dhufanii gandaa hundeeffatanii jedhu aangawaan kun. Erga jijjiiramaatii mootummaan naannoo Oromiyaa daangaa bara wayyaanee saamamee fi yeroo jala bultii jijjiiramaa qaban ni deebisa jennee otoo eegnu mootummaan Oromiyaa kana hanqate jedhu. Mootummaan naannoo Somaalee immoo akkuma bara jijjiiramaa duraa daangaa Oromiyaa seenee wareeruu itti fufuun yoo xiqqaatee rifaardamii bara 2024 kabajamutu irra ture kan jedhan aangaan mootummaa yeroo sanaa kan turan. Mootummaan naannoo Somaalee lafa rifaardamii dhaabee humnaan qabachuu bara darbee lafoota dabalataa hedduu qabachuu namni bulchaa yeroo sanaa ture OMN'f himanii jiru. Godina Iluu Abbaaboor aanaa Hirraamuu ganda Intaroo keessatti hixata darbee dargaggoo Gorisaa Fedhiisaa waraanni mootummaa ajjeesuun dhagahame. Har'a hiriyoonnii fi obboleessi Gorisaa kan ajjeefame Indaalkaachoo Fedhiisaa dabalatee namoonni 9 achi buuteen isaanii dhabamee jira. Akka odeeffannoo argadhetti ijoollee kana ajaja makalaakaa aanaa Hurrumuu keessa jiraatu ukkaamsee jedhu jiraattonni. Leenjii barsiisotaa jedhanii guyyaa 24ffaaf yuunivarsiitii Haramayaatti leenjii irra jirra. Erga eegallee harri guyyaa 19 guunne mootummaan tiraanspoortii isiniif kennina nuun jedhanii liqii namaa fudhannee mooraatti gallee. Guyyaa muraasa booddee gaafannaan Oromiyaa gaafadhaa nuun jedhan gaafannu guyyaa 2 nuuf obsaa erga nuun jedhanii har'a guyyaa 8 guunnee waan si dhibu harri guyyaa 15 ji'a 12ffaa bara 2017 qormaata biyyoolessaa egzaamii ganama sa'aatii 5 hanga 7 qoramnee gaafa xumuru yuunivarsiitii mooraa gadhiisa nuun jedhee jira jedhan. Gaafa Oromiyaa bilbilu godinaaf ergine nuun jedhan godinni garuu baankii siiqee baafattan malee nuun jedhan akkaawuntii baankii Oromiyaa duraan irratti nuuf galuuf nuuf galcha jennaan didanii rakkachaa jira. Barsiisonni naannolee Hararii fi Somaalee dhufan guyyaa 5 keessatti qarshii 5,000 galchanii fi amma nu biraa galan.
kutaa nuti garuu liqiin gaafa dhuftutu nurraa jirti akkamitti galla mee adaraa sagalee nuuf ta'i jechuudhaan barruu kana Jawaariif erganii maddi odeeffannoo keenya peejii Jawaar Muhammad. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaanne hanganumaa odeeffannoo keenya biraatiin amma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessan dhaamsa keenya waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.